Asoosama gabaabaa. Ani dhaladhee kanan guddadhee godina Wallagga Bahaa dachee Oromiyaati. Guyyaa akkasii Waaqayyoo namarraa qabu sababan jedheefan qaba. Umuriin jiraadhe keessatti nama hojiitti qoosuu fi baay'ee nama saalfatan ture. Haa ta'u iyyuu malee bu'aan isaas kisaaraan isaas anumaaf ta'e. Ani maatii koof ilma tokkicha. Ana malee nama biraa hin qabani. Anuma kunuunsaa gaafa hundumaa na danda'anii anis isaanitti fayyadameen jiraachaa ture. Umurii koo ijoollummaarraa eegalee barnoota irrattan dabarse. Haatii fi abbaan koos baay'ee na gargaaru turani. Anis isaanitti hirkadhee jiraachaan ture. Hanga umuriin koo dargaggummaattis isaanuman na jiraachaa ture. Anis isaaniif bu'aa tokko malee ofuma kiyyan irraa fayyadamaa ture. Guyyaa tokko si dadhabne hin jenne. Anis isiniif nan hojjedhaa bu'aan isiniif buusaa jedhee guyyaa tokko karoorsees dubbadheen beeku. Haa ta'u iyyuu malee maatii baay'ee natti gammaduu fi baay'ee na jaallatu. Akkasittis na gargaaru. Isaan ijoollee ollaa keenyaa olitti na kunuunsu. Kunuunsa ijoolleen ollaa keenyaa argatanii olitti baay'ee kunuunfameen guddadhe. Sanuma keessatti haadha koofis ta'e abbaa koo bishaan burcuqqoo guyyaa tokko itti kenneen beeku. Safuu yaa jaalala maatii koo anaaf qabani baay'ee dinqii ture. Gaafa hundumaa akkan kolfuu fi kan na gargaare kan na gammachiisus maatii akkasii qabaachuu kooti. Abbaan koo bara dargaggummaa isaatti hojii baay'ee hojjeta. Qarshii baay'ees qaba. Sooressa beekamaa akka naannoo keenyaatti kan jedhame waamamu abbaa koo qofa. Xiqqaa fi guddaaf hammaaree kenna. Dilbiin mana keenya keessaas hammaarameen dhumu. Osoo inni mana keessaa jiru alaa hojjetamee oomishamee kan biraan ol dhufa. Anis qabeenya abbaa koo abdadhee isumas tan jiraadha jedhee guyyaa hundumaa isuman abdadha. Guyyaan barbaadu hundumaa kan fuula kiyya dhufu maaliif bara. Anis kun baay'ee na ajaa'ibee anis tole jedhee yaada koon keessummeesse. Haa ta'u malee Waaqayyoo balaa dingataa isinitti hin fidin. Galgala tokko anaa fi abbaan koo osoo lafa horii eegaa jirru waan hin yaadamne tokko nu mudate. Innis maalidha jechuun keessan waan hin oolle. Tole anis isinitti hima. Anaa fi abbaan koo lafa tokko ciisaa jirra. Harmeen koo kushiinaa keessaa nyaata qopheessiti. Nyaatichis nyaata ani bor fudhee gara mana barnootaa imaludha. Kana gidduutti harmeen koo buna halkanii danfistee qofaa taatee nu waamuuf gara keenyatti dhufte. Dura kushiinaa keessa waan turteef abiddi waan baay'ee ho'eef ka'ee qabeenya abbaa koo mana hundumaa walitti qabee gubuu eegale. Yeroo nuti gara manaatti ol adeemnu baay'ee manni ho'eera. Abbaan koos qabeenya koo boriin argadhaa koottaa atii fi harmeen kee keessaa fiignaa nuun jedhe. Anis akkasan jedhe. Dhaabbadhee yaanni akkasinaa dhufe. Qabeenyi kun osoo nuti jirru gubatee dhuma jedhee lakki abbaa koo ollaa waamneetu qabeenya kana hambifachuu qabnaan jedhe. Abbaan koos dhaabatee tole ilma koo waammannu reenaan jedhe. Anis eeyyeen jedhe. Ollaa waammachuu eegallee kana gidduutti hundumti isaa gubatee horii nuti qabnutti gadi darbe. Harmeen koof abbaan koo koottu mucaa koo ibiddi kun kan namni nurraa dhaamsu miti keessaa fiignaa nuun jedhe. Ollaan homaa nuuf dirmachuu didee keessaa fiiguuf eegalle. Lubbuu anaa fi abbaa koo haadha koo qofatu hafe. Nutis daandii gubbaa jiraachuu eegalle. Qabeenyi nuti qabnu hundumtus barbadaa'ee waan dhumeef. Namni kaleessa nurraa liqeeffataa tures homaa nu gargaaruu didee nutis daandii gubbaarra bullee nyaachaa jiraachuu eegalle. Osooma kanaan jirru mucayyoo baay'ee miidhagduu kan taate biyyi dhaloota ishee hamboo kan taate tokkoon wal bare. Isheenis intala abbaa qabeenyaati.
Hiriyyummaan keenya itti fufee abbaan koo dhagaa baatee anaa fi haadha koo jiraachisuu eegale. Adeemsa keessa jaalalli mucayyoo Lalisee jedhamtu kun hedduu na booji'e. Naan jette abbaan koo abbaa qabeenyaati, qabeenya hedduu qaba, ani barnoota xumuree gara maatii koo ngala kottu naan jette. Anis baay'ee waan ishee jaalladhuuf ishee duukaa gara magaalaa Hambootti maluun eegale. Hamboo akkuma maqaa ishee baay'ee miidhagduu fi magaalaa baay'ee nama hawwattudha. Akkasumallee biqiltuu gootota danuu yaastee fi biqilchitedha. Ani amma maatii koo gadhiisee haadhaa fi abbaa koo warran baay'ee jaalladhus gatee ishee faana gara maatii isheen imale. Qabeenya addunyaan hin qabne qabu maatiin ishee. Haa ta'u malee ani jireenya koo keessatti nama hojii hojjetee beeku miti. Nama hojiitti qoosuu fi baay'eetti saalfatu ture. Gaafa abbaan ishee hojiin ajajanis Lalisee waamee natti agarsiisin jedha. Kanuma keessatti immoo anaa fi Laliseen akka hiriyaa taaneen beekani. Akka ani isaaniif ergamu barbaadetti na seensiste malee homaa isaanitti himne. Adeemsa keessa anaa fi Lalisee jaalalaan wal gaggabsinee wal malee teenyee ka'uun baay'ee nutti ulfaate. Isheen illee ana malee anis ishee malee jiraachuun baay'ee natti ulfaate. Akkas jedhee yaada akkasiin burqise fuudhee ba'ee wajjin jiraachuun murteesse. Gaafa kana yaada tokkoon kaaseefi. Gaafa yaada kana kaasu tole naan jettee anii fi Lalisee mana maatii ishee dhiisnee guyyaa Qidaamee achi baane. Gara magaalaa Baakkoo dhufne. Sababa nuti magaalaa Baakkoo dhufneefis achi firri nu beeku hin jiru, kan maatiis ta'e maatii koo. Haa ta'u malee amma adeemsa keessa hojii xiqqoo baruun eegale. Anis isheenis qabeenya miti qarshii tokko iyyuu hin qabnu. Ammuma lafaa ka'aa jirra. Erga wal faana jiraachuu eegallee adeemsa keessa jaalala keessa erga mana tokko keessa galanii wantoota hedduutu namarraa dhaga'amas yookiis wanta hedduutu raawwatama. Marfee waan jedhamu anis ta'e Laliseen waan beektu tokko hin qabnu. Osoo nuti qarshii tokkollee hin qabaatin akkasuma wal faana jiraachuu itti fufne. Osoo kanaan jirru mucaan Lalisee keessatti garaashee keessatti waggaa keenya erga xumurree booddee daa'ima baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'e arganne. Guyyaa tokko beela'aa, guyyaa tokko nyaachaa jiraachuu eegalle. Mucaan keenyas akkasuma nu faana rakkinas gidiraa beela'aas dheebataa nu faana jiraachuu eegalee erga guddatee waggaa 5 ta'e mucaan keenya kun dhukkuba baay'ee hamaa ta'een dhukkubsate. Innis maal seetanii tarii isinitti salphachuu danda'a. Anatti garuu baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa anii fi Laliseen homaa tokko iyyuu hin qabnu. Qarshii tokkollee mana keessaa waan ol kaawwannee boriif nuuf ta'a jennellee tokko iyyuu hin qabnu. Kuufannee waan hin qabneef baay'ee nutti ulfaata. Haa ta'u iyyuu malee birrii tokko gaafa dhabnee haga bubbulus waan jiruuf dhukkubni ani amma isinitti kun baay'ee isin salphachuu danda'a. Anaaf Laliseetti garuu baay'ee ulfaatee baay'ee hamaa ta'eera. Dhukkuba busaan qabamee baay'ee nu harkatti dhukkubsate. Eessa dhaqee birriin fudhee hospitaala geessaree. Maatii koo erga gaafan biraa ba'eetii dubbiseen beeku. Akkasuma Laliseenis dubbisteen beektu. Eessa akka jirtus itti himteen beektu. Hanga gaafa duutti eeguu eegalle. Osoo akkanaan jirru qarshii 50 dhagaa baadhee hojii guyyaa 3 argadhee erga guyyaa 3 booddee fixeetii dhaqeen qarshii 50 sana fudhee mana yaalaa yookaas gara marfeetti geessuuf kaane. Anis Lalisees mucaa keenya baannee gaafa hospitaala geessinu mucaan keenya baay'ee laafeera. Du'aa nutti fiddanii nuun jedhani. Anis yeroo sanaan bare akka mucaan keenya hin fayyine marfee erga argatee booddee turtii sa'aatii tokko booddee addunyaa kanarraa boqote. Doktariin na waame. Daa'imni keessan busaan sammuu galee hedduu isa miidheera. Erga tursitanii daa'ima xiqqaa homaa hin beekne kana miitanii fidduu. Osoo isin ta'e mata bawoo tokko fiddaniitu dhuftu naan jedhe. Lakkii ani qarshii omaan qabu malee daa'ima kootti garaa jabaadhee miti akkamitti akkan argadhe. Jireenya maalii keessa anaaf daa'ima koo haadha manaa koo Laliseetu beekaan jedhe.
qarshii kaffaladhu baafadhu naan jedhe. Ani hin qabu qarshii 50. Sanuu haati daa'imaa akkana jalaan dhageenye maala dooktar isheen immoo raatti yoo daa'imni akka du'e dhageesseen jedhe. Bo'een imimmaan kootiin dooktarii kadhadhe. Innis ka'ii deemii garuu guyyaa biraa fidii kaffalii naan jedhe. Anis tole dooktar rakkoon qabu nan kaffalan jedhe. Fala dhaawwadhee daa'ima dugdat kootti baadhee daa'ima du'aa fudhee akkam fayyaa fakkeessee dugda kootti baadhu murteeffadhe. Anatu baachuu qaba lalisee ganama baattee dhufte waan ta'eef galgala immoo natu baatee gala. Daa'imni keenya fayyaadha gammadi kolfin jedhe. Garaan haadhaa akkam akka ta'e beektu waan ta'eef ani garaa jabaadhee miti dhala kootti dhibaa'ummaan hojiidhaaf qabuu fi ilaalchan hojiidhaaf qabutu daa'ima du'aa akkana baachisaa jiru ofamansiiseera. Goyoomseen daandii imaluu eegale erga walakkaa geenyee lalisee jedheen waame. Ooyee boonaa koo naan jette. Anis sin dhokse malee mucaan keenya addunyaarraa lubbuun isa darbiteetti kanan dugdatti baadhu du'aadha. Hadaraa kee nama nuti kolbisiisin boossees marrummaan kee waxaliin jedheen. Isheenis mimmaallakku osoo hin beekin ija isheerraa dhangalaasuu eegalte. Ofitti qabee hundumtiyyuu kun kan kana buuse yookaas kisaaraa guddaa kan dhalli keenyas akka du'u kan godhe ana. Akkamitti yoo jettee ani kashalabbee yookiis immoo maatii isaarra buufatee nama hojii tuffatuu fi nama hojiitti saalfatu ture. Kun immoo akka nuti maallaqa ol kaannee dhala keenya gaafa rakkinaaf ittiin oolchanneef badisa guddaa fi kunuunu saaxileera. Kanaaf na jalaan bo'in kana booddee akkan si gorsu abdiidhaan eeggadhu jedhee sossobeen adeemsa eegalle. Adeemsa keenya eegallee mucaa keenya du'aa baannee manatti gaalle. Dhibaa'ummaa ani qabu hundumtuu dhala koo du'aa baadhee akkan galuuf na saaxile. Anaaf laliseen dhala keenya awwaallannee gadda keenyas xumurannee erga achii kaanee hojii keenya eedilees itti deebinee har'a jijjiiramnee dhala biraas argannee gammachuudhaan jiraanna. Garuu wanti gaafa hundumaa sammuu koo nyaatuu fi sammuu koo keessa deddeebi'u dhibaa'ummaa ani yeroo sana qabu har'a hedduu natti dhaga'ama. Har'as taanaan boris yaa obboleessa koo akka nama tokkootti waan si gorsu qaba. Hojii xiqqaadhas guddaadhas hin jedhin hojjedhu. Gaafa rakkoodhaaf ol kaawwadhu uumaa kee yaadadhu. Ganamas ta'e galgala isa addunyaarra si fide waaqa kee waammadhu. Humna kee hin qusatin haadha kee fi abbaa kee qabeenya waan biraa laaltee jilbeenfattee ganamaa galgala akka reeffaa hin ciisin hojjetachuudhaaf barachuudhaaf daldaluudhaaf qophaa'i. Gaafa hundumaa uumaa irratti sodaadhu. Jalqabni waan hundumaa waaqayyoon sodaachuudha jedhamti macaafni qulqulluun. Atis immoo kana beeki. Gaafa hundumaa nama qophaa'u, gaafa hundumaa nama hojii isaa kabaju akkasumas namaas isa kabaju ta'ii arganii. Kanaafuu jalqaba irratti balleessa ani godhee fi dhibaa'ummaan koo dhala koo du'aa na baachise. Anis dhala koo du'aa baadheen galee. Seenaa kanarraa waan tokko akka baratan abdii guutuun qaba. Kan qopheessee gaafa hundumaa bifa afa. Kan qopheessee gaafa hundumaa isiniif dhiyeessu ani Saaroni. Akkasumas chaanaalii kana subscribe godhaa nu jajjabeessa nu hordofaa. Seenaawwan goototaa akkasumas asoosama walaloo diraamaa afaan Oromootiin kan qindaa'e. Chaanaalli kun dhimmoota asoosama jaalala walaloo seenaawwan durii akkasumas biyya keenya keessatti taateewwan ta'aa turanii fi kan amma ta'aa jiran hundumaa isiniif qindeessuudhaaf qophiisaa tureera. Isin immoo maal reegaa subscribe gootanii yoo nu wajjin dhaabbattan